Nagaanii faraarri waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Jaallatamtootaaf kabajamtoota maatii damee YouTube lafumaaf haala isin keessa jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Haala hunduma keessatti nagaa keenya kan baay'isee waaqayyoodha, maqaan isaa bara baraan haa ulfaatu. Guyyaa irraa viidiyoo baay'ee miidhagu tokko qabadhee isiniif dhufee jira. Viidiyochi yoo waraabame eessatti waraabame sagantichi immoo eessa ture akkam ture kan jedhu ibsa viidiyochaatti darbuudhaan duratti damee yuutiyuudhaaf haaraa kan taatan baga nagaadhaan gara damee yuutiyuubitti dhuftanii sabiskiraayib taasisuudhaan gara maatii kootti dabalama. Namoonni haaraa gara maatii yuutuubii kootti dabalamtanis ta'e duras kan turtan viidiyoo haaraan yeroo isin qaqqabu laayik, sheer, koomentii gochuudhaan guddina chaanaalii kootii keessaa qooda qabaadhaa. Waan abbumamtaniif ulfaadhaa. Egaa viidiyoon kun kan waraabame guyyaa dilbata dheengaddaa ture jechuudha. Innumtis waldaa keenyatti ture. As waldaa ani kan hin jiraadhu akkuma baay'een keessan beektan biyya Libaanoon yookaan immoo Beeruut jedhamu keessadha. Waldaan kun immoo Beeruut keessaa iddoo naannoo Daawaraa jedhamudha jechuudha. Waldaa keenyatti dilbanni waaqeffannaadha. Dabalataanis sagantaa addaa yookaan immoo qophii addaa qabna ture. Saganticha irratti harki waaqayyoo argame baay'ee guddaa nu gargaaraa ture. Akkaataa nuti itti qopheessinee fi akkaataa nuti itti yaadne walitti waaqayyoo hojii gurguddaa hojjechaa ture. Baay'ee guddaa garaan keenya waaqayyootti gammadaa, waaqayyootiin galateeffachaa turre. Ulfinni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ijoollee isaa gargaaruun ni jaallatu waaqayyoodha, maqaan isaa bara baraan haa ulfaatu. Viidiyoon amma ilaalaa jirtan kun ifama inni sun dhumee jira. Kun yeroon gara waldaa dhaquudhaaf deemudha, ganamadha jechuudha. Ani kan hin jiraadhe xiqqoo ishee Beeruut irraa xiqqoo hin fagaata. Taaksiidhaan deemsa daqiiqaa dhaabbataa miti, akkaataa itti taaksiin dafee deemettidha. So kun ganama yeroo deemudha. Beeruut kunoo isheen Beeruut keenya akka kana fakkaatteetudha. Baay'een keessan hin beektu. Baay'ee biyya kana baay'een jaalladha. Waaqayyoo waan gurguddaa naaf godhe biyya kana keessatti, biyya namatti hin tolle keessatti. Ulfinni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kun immoo caaltuu baay'ee hin beektu baay'een keessanii baay'ee jaalladhuuf baay'ee kabaja iddoo guddaa kan hin qabuufidha. Kun immoo erga isheedhaan wal agarree jechuudha. Sana booddee kun immoo viidiyoon itti aanu immoo kun erga waldaa keenyatti wal geenye tisheertii wal fakkaataa uffannee yeroo gara iddoo biraa deemnudha. Sagantichi kan qopheesse waldaa keenyadha. Kan itti qophaa'e immoo iddoo biraarraa addaraashni kireeffameetu jechuudha. Kanaaf waldaa keenyatti wal geenye obboloonni sagantaa sana qopheessine tisheertii wal fakkaataa kana uffanneetu gara sana gara iddoo addaraasha kireeffamee sana dhaqaa jirra jechuudha baasiidhaani. Achi keessatti immoo faarfachaa gammadaa haasaa deemne jechuudha. Waaqayyo baay'ee nu gargaareera, dhugaa guddaan gooftaatti gammada. Iddoo kanatti sagalee keessaa hin balleesse fakkaata. Viidiyoo itti aanu immoo sagalee dhuma isaa waliin jira. Kunoo dhaggeeffadhaan jira, faarfannaa sinaaf It's gonna
Kun ergaa iddoo waaqeffannaa geenyedha. Egaa iddoo itti waaqeffannutti viidiyoo waraabuun nu mijanne sagantaarra jira waan ta'eef kaameraa waldaatiin waraabamee jira. Garuu viidiyichi isaan hin qaqqabne isaa fuuldura uffata wal fakkaatu uffatan kun faarfattoota waldaa keenyati. Kan itti aanee jiru isaan kun immoo tajaajiltoota keenyadha. Kanaaf yeroo bareedaa ture. Guutummaa isaa immoo waldaa keessatti yeroo waaqeffannaa, yeroo faarfannaa, yeroo lallabaa, yeroo walaloo viidiyoo danuutu ture. Sun qaqqabnee suura malee jechuudha. Isaan kun immoo obboloonni tisheertii wal fakkaataa uffanni immoo namoota sagantaa sana yookaan sagantichi nu ilaallata jechuudha. Obboloota tisheertii kana uffatanii waaqayyo baay'ee nu gargaaree jira. Obboloota jaallatamoo, obboloota baay'ee kabajoodha isaan kun hundumti isaaniiyyuu. Kun immoo yeroo ergaa sagantaa xumurree booddee sagantaa suura dhuunfaa ka'uuti jechuudha. Isaan kun akkuma argitanii isheen garanaan jirtu caaltuu bareedduu keessanidha. Kan itti aantee jirtu Beetii jedhamti. Obboleettiin baay'ee jaalladhuudha. Kan itti aanee jiru Ana, kan itti aanee jiru Sinqee jedhamti. Kan itti aanee jiru immoo mucayyoo Hiwoot jedhamtuudha. Iddoo kanatti immoo erga sagantaa xumurree gadi baanee booddee keekiin jira waan ta'eef yeroo keekii muramu jechuudha. Yeroo keekii muramu yeroo shaamanfaa qabsiifamu waraabuun dagadhe kun yeroo keekiin namootaa kennamaa jirudha. Ulfinni waaqayyoof haa ta'u yeroo bareedaa ture. Isheen kun caaltuu keessanidha. Waaqayyoof galatu. Namoonni kaasee xiqqoo keekii fudhadhaa deema, keekii fudhadhaa jedhama jechuudha galgalasii. Baay'ee waaqayyo nu gargaaree gire akka Itoophiyaa ganama sa'aatii 3 irraa eegalee haga galgala akka Itoophiyaa sa'aatii 12tti waldaa keessa turre jechuudha. 12 walakkaatti baanee gara mana keenyaa gallee baay'ee yeroo addaaf yeroo gammachuu ture jechuudha. Ulfinni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Affeeramtanii jirtu kottaa gattoo fudhadhaa. Isheen immoo na bukkeetti argamtu kun barsiiftuu keenyaan Gaatu jedhamti. Ishee isaan itti aananii jiran immoo hiriyootadha. Barattoota isheedha. Isaan kana immoo kaan hin beektu kaan hin beektanii Sinqee bareedduu argitanii. Isheen na bukkee jirtu haati shurrubbaa Sinqee jedhamti. Intalli jalduu mucaan baay'ee jaalladhuudha. Kunoo gattoo nama gurshu yaa Rabbii. Thank you. Caaltuu maal hojjetti? Xumuramee jira. Viidiyoon kun yoo isinitti tole like, comment godhaa. Viidiyoo biraatti nan deebi'ee dhufutti turtii gaarii qabaadhaa.